Sibeka garu simbarre sinarga garu sinagarre atom malle doksada ubana ko gararada ulfadu. Sibeka garu simbarre sinarga garu sinagarre atom malle doksada ubana ko gararada ulfadu. Viidiyoo kana gaafa dhaggeeffattan amma namoonni baay'een keessan maal jettu beektu? Inaafteetu malee maal rakkoo qaba? Yoo faarfattee yoo inaafte immoo deemite hojjedhu kaamaaman kan jettan jiraachuu dandeessu. Ani garuu dhugaa tokko isinitti immoo wanti na inaafsisu tokko iyyuu hin jiru. Inaaffee miti ni inaafus. Maaliif jennaan yoon barbaade akka kanatti iddoon barbaade istuudiyoo safara keessa guutee jiru dhaqee hojjedhee miidiyaa ofii irratti poostuu nan danda'a. Garuu kuni sirrii miti, waan gaarii miti, waan nama gammachiisu irra jiru tokko irraa mul'atu homaayyuu hin qabu. Faarfannaa kana akkuma isin beektanii ergaa hojjetamee gara amantootaatti dhiyaate waggaa tokko iyyuu hin goone. Faarfataa Addisuu Waayimaatu faarfannaa nama eebbisu kana faarfannaatti Waaqayyoon ajaa'ibsiifatan kana Waaqayyo irraa fudhatee nu biraan ga'ee itti eebbifamaa ittiinis Waaqayyoon eebbisaa itti Waaqayyoon ajaa'ibsiifataa guddummaa Waaqayyoo hammam akka ta'e ittiin ilaalaa jira. Garuu obboloonni kun immoo obboleettiin kun faarfataa Addisuu Waayimaa yeroo dhiyootti hojjetee sabni inni amanaa qofa miti inni namanneeyyuu ittiin eebbifamaa jiru dhaggeeffataa jiru kana miidiyaa irratti istuudiyoo qabattee deemte bakka inni istuudiyoo keessaas waraabee fi miidiyaa ishee irratti gadhiifte. Ani gaaffii waan natti ta'eefani malee waan biraa miti. Fakkeenyaaf wanti kun faarfannaadha waan ta'eef iddoo kana isaatti hin bareechinaa, muuziqaa isaa sirreessinaa, yeedaloo isaa sirreessinaa, walaloo isaa sirreessinaa yookaan immoo saba baay'ee bira hin geenye waan ta'eef karaa koo saba baay'ee bira haa ga'u jedhamee waan fooyya'ee hojjetamee gara miidiyaatti dhufu miti. Faarfannaa kana dhaggeeffannee nutu gara ittiin eebbifamaa jira. Hin quufneyyuu dhaggeeffanneeyyuu. Ammuma ka'anii immoo namni kan biraanii faarfannaa namni tokko waan salphaa miti faarfannaa. Namoota tokko tokkoof salphaa ta'uu danda'a. Jechootuma argee walitti fidee barreessee istuudiyoo dhaqee hojjechuu danda'a. Garuu faarfattoonni buleeyyiin akkanaa immoo faarfannaan akka kanaa immoo faarfannaa akka salphaatti hojjetamee ba'u miti. Soomaaf sagada gaafataa, yeroo dheeraatti yaaduu gaafataa, itti dadhabanii, itti dhama'anii, Waaqayyo harkaa ergaa fuudhanii, yeroo akkamitti immoo ergaan kun ergaan Waaqayyo isaan keessa kaa'e kun saba bira akka ga'u Waaqayyoon gaafatanii baay'ee dadhabbii meeqa keessa darbaniiti saba biraan ga'an. Akkuma salphaa tokkotti isa namni tokko itti dhama'eetti soomee sagadee Waaqayyoon gaafatee hin ta'amuuntu. Yeroon kun yericha moo yericha miti jedhee yeroo Waaqayyo isaaniif eeyyametti yeroo isaaniitti gaafa akka sabni itti eebbifamu istuudiyoo dhaqanii warra istuudiyoo keessaayyuu itti dadhabaniitti dhama'anii hojjetanii nu biraan ga'anii nuti immoo itti eebbifamaa jirru. Namni tokko har'uma ka'ee waama walalicha beekuuf yeedalicha waan beekuufi istuudiyoo qabatee dhaqee hojjetee immoo ofii isaatii miidiyaa ofiirratti poostii godhachuun kuni gaarii miti. Faarfannaa miti. Faarfannaa akka kanaa miti jechuudha. Barreeffama tokko, yaaduma tokko, namni tokko daqiiqaa tokko keessatti paaragiraafii amma barbaade barreessuu danda'a miti namni. Isuma namni barreessee feesbuukii isaarratti yaada isa keessa dhufe tokko maxxansee namni inni kan biraa dhufee kooppii godhee feesbuukii isaarratti gaafa maxxansuyyuu nama aarsa akka waan inni ofii isaatiiti yaadichi kan isaa ta'etti yookiin nama sana mooshin hin goone yookiin yaadicha irratti waan dabale waan hir'ise hin qabu. Isuma namni tokko maxxanse namni kan biraa gaafa maxxansu barreeffamni iyyuu nama aarsa. Faarfannaa otoo hin taane. Faarfattoonni akka kanaa immoo jechuudha. Faarfattoonni buleeyyiin faarfattoonni Waaqayyoo irraatii ergaa fuudhanii nu biraan ga'an kun abbumti barbaade faarfannaa isaanii ka'ee yoo akka barbaadetti istuudiyoo dhaqee ittiin hojjetee miidiyaa isaarratti gadhiifate yoo miidhaman illee jechuudha. Ba'anii maaf akkas gootan jedhanii hin dubbatan. Inuma dhiisu malee, udumatti dhaga'amuu dhiisu malee. Sirris immoo miti. Mee maalitti dabaltan? Maalsaa fooyyessitan? Maalirraa hir'istan? Inni sunoo nuu ta'eera nunoo isa sanayyuu dhaggeeffannee hin quufne
haruma kaatanii istuudiyoo qabatanii dhaxxanii faarfannaa namni tokko ergaadha faarfannaa. Itti waaqayyoon eebbisuutti eebbifamutti waaqayyoo wajjin hin dubbachuudha. Nama sanaaf immoo ergichi kenname nu bira ga'ee ittiin eebbifamaa jirra oonu too isin immoo istuudiyoo qabatanii dhaxxanii ittiin faarfattanii sagalee keessan sirreeffachuuf yoo ta'e ganama kaatanii vookaalii hojjechuu dandeessu. Ganama kaatanii faarfannaa namaatiin istuudiyoo dhaqxanii tun taanii vookaalii yoo hojjettan sagalee keessan sirreeffachuu dandeessu. Kennaa faarfannaa qabdummoo yoo ta'e waaqayyo kennaa faarfannaa isin keessa kaa'eerammoo yoo ta'e faarfannaa waaqayyo nama ergaa waaqayyo nama tokkotti kenne isa sana qabattanii dhaxxaniitu immoo sumaan hacuuftuu hin taane isuma waaqayyo isin keessa kaa'e hojjedhaati fidaatti eebbifamna. Kanaan alatti innumti faarfannaa namni tokko itti dhama'ee itti irratti soomee sagadee itti dadhabee hojjete istuudiyoo geessee hojjete sabni itti eebbifamaa jiru isinis irra deebitanii hojjechuun hiikisaa maayin. Nun amma dhaggeeffachuu dhiisuu dandeenya. Dhaggeeffachuu dhiisuu hin danda'a gama kooti. Chaanaalii dhuma isaa ergaa waaqayyo keessa kaa'ee nu hojjete nu biraan ga'ee sanarraa dhaqeen dhaggeeffadha. Namni biraas akka kanaadha. Gindammoo maal jechuudha naaf hin galle jechuudha. Nutuu kanuma sanaatiin eebbifamaa jirra. Isin immoo dhaxxanii irra deebitanii hojjettanii fiduuni hiikisaa maayin maal fooyyessitan maal jijjiirtan maal isaa bareechitan. Kanaaf isa yeroo tokko immoo nurraa dhaabbatee ture wanta akkanaa. Amma garuu itti deebi'aa jira. Bakka faarfannaa waaqayyo isin kennine yoo ta'e faarfannaa keessan faarfadhaa. Isin hin kennine immoo yoo ta'e kadhadhaa waaqayyo irraa fudhadhaa. Ergaa waaqayyo keessan kaa'ee adda baasaa. Kamiin akka hojii waaqayyo hojjechuu qabdan. Uummateen nu milaatu. Bakka idabbiraal. Minummaa amara. Sagalee keessan bareeffachuu barbaaddu taanaan immoo vookaalii hojjedhaa. Bareedina sagalee keessanii akka hojjechuu dandeessan nu dhageessisuu barbaaddu taanaan immoo waan ta'e walaloodhuma wayii walitti hidhaatii jedha. Kanaan alatti faarfannaa ergaa namni tokko waaqayyo irraa fuudhee itti dadhabee nu biraan ga'e tokko istuudiyoo deemtanii boxoboxxanii hin fidina. Mana kun faashinii miti. Miidiyaa ittiin guddifachuuf yoo ta'e waan biraatiin miidiyaa guddifatu. Sagalee keessaniin teessaniitu malleetuu jettanii fiddanii. Akkamitti namni faarfannaa nama tokko qabatee istuudiyoo dhaqee hojjechiisee miidiyaa isaa irratti ibsata. Uummateen nu milaatu. Bataam dabbiraal. Mudannoo ajaa'ibaa kanaa qalbiidhaan akkana dhaggeeffattan hin barbaada. Sin fayyada waan ta'eef keessumaa konkolaachistoonni. Akkam jirtu nagaa keessanii ana obboleessa keessan jennee nuusidha. Kaleessa galgala. Gara sa'aatii 11 keessaa riyaa keenya kan abbaan jalaa boqote tokko gara haati kana deemne. Galgaleeffannee bira turree taphachaa turree konkolaataa waan qabnuuf karaa naa banamu jenneet gara haati kana turree sa'aatii 3 booda haati kaane. Yoo as geenyu sa'aatii 4 wayii ta'e. Riyaa kiyya galcheen manaan ga'een yoo ofirra naanna'u dubartoonni lama. Akka uffata musliimaatti fuula isaanii uffatanii daa'ima xiqqoo of fuulduratti qabaniit karaa gubbaa dhaabbatu. Anis maallatti fakkaatee uummata keenya Somaaliirraa buqqa'anii iddoo adda qubatan kana se'een makiinaa dhaabeef. Namichi maaskii godhatee jirus cinaa isaanii dhaabbatee ture. Isaan seenan innis fiigee dhufee waliin seene. Waliin seenanii akkuma kiiloomeetira 3 wayii deemneen dhaabii naan jedhe. Aqom naan jedhe afaan Amaariffaatiin. Achumarraa asitti buutaa'ee jedheen deebiseef jalqaba afaan Oromoo waan natti haasa'e waan bareef. Asitti buutaa'ee jennaan aqom iyyaalku adeelam inni naan jedhe. Ammas irra deebisees achumarraa nan dhaabeen. Ammas falafin na lole horiisa wayii fakkaata. Bakka natti bitaachee bitaa natti galema. Silaana tufe maaliif na lola kana hunda maaliif dheekkama dheetanan dhaabinaan jedhe. Cumaan dubbittiin naa ta'uu dinnaanan harka tokkoon marii qabeen gara cinaatti caafii makiinaa wannitti daariitti qabeen sibiila qabu ol baaseen nafa nyaachifadheen itti qabe. Cumarraanan gaafan akkana naanna'u dhaabee akkana naanna'u billaa baateera.
narrifadhe waanan godhu wallaale so fallani qabu bu'eedheen buuseen billaa darbachiisee buuseen jilbeeffachiise dubartoonni sunis bu'aan jedhanii makiinaa keessa amma wanti natti dura gaafanii na lolu gaafanii dheekkamu dubartoonni sunis hin dubbanne gaafanii meeshaa ol baasee itti qabuuf jedhu asiin itti qabu gidduu isaanii taa'ee ture dubartoonni lamaan as dhaabbatanii turan inni cinaa isaanii dhaabbata gaafa ani galchuu tokkittiin seenteet isa eegdee seensifte inni erga seenee duuban seente tokko lammataa immoo gaafa inni na lolu hin dubbanne gaafa ani meeshaa ol baasu maqaan isaa sana hin qabanne waan ta'e waamtat taballaan baqqaatte zaaree taballaan baqqaatte so itti bitaache asumaanaan buuseen jilbeeffachiisee tanan tokkicha dhiite kophee kiyyaan fuula isaa keessa tokkicha dhiite jilbeeffachiisee albee darbateera san booda waan ta'e yaade bakkichi bakka dukkanaa wayiiti bakka itti ooyiteellee namni si birmatu miti meeshaa qabaatteef nama rukutte tokkoffaa harki kiyya dhiiga nama dhangalaasuuf itti namanne saatii sanatti rukutuun salphaa ture dhukaasuun salphaa ture saatii sanatti yoo qaama seeraatti dhiyeessuuf halkan saatii 4 wayi yookaan gareen biraa naannoo sana jiraachuu danda'a garee jaaratanii danda'u yookaan sirkutanii qabeenya keessaa ta'uu danda'a samooda maaltu yaade gadi buuse isa lukaan hangan danda'u rukuteera lukaan dha'een hangan danda'u rukuteen sambooda wanti inni qabu maa inni gara galma kootti sambooda gara galmaatti deemudha falli biraan qabu waan ta'eef kanaaf qaama seeraatti dhiyeessuuf saatii sanatti nama qabdee makiinaa kana keessee ofii yoofa wanni jechuun dandeessu namni sunis hin dhaqu yookaan qaama seeraa iddoo sanatti eegdee saatii sana lafa dukkanaa sana dhaabbattee qaamni biraas dhufee immoo sitti baay'atee si miidhuu danda'a soota fallati qabdu maayin daftee isa doorsiftee achitti jilbeeffachiistee makiinaa kee fudhattee kutuu falli jedhu natti dhufe so yeroo sanatti rukuchuun nan danda'an ture rasaasa dhukaasee dha'uu nan danda'an ture tokkoffaa lubbuu nama balleessite hattuu rukuttee wanti jedhu hin jiru yakka guddaadha meeshaa dhukaasuun meeshaa akkas gochuun baay'ee ulfaataadha meeshaatti nama eeyyama qabuanii dhukaasuun nan danda'a rukuchuun nan danda'a meeshaan gaafuma akkasiitiif kan si fayyadu garuu ariifattees wanta keessa oseente lubbuu namaa obaaste dhiigni namaa harkatti dhangala'e yakka guddaadha so maal sin jechuu barbaadeni sambura gara mana koo galee jechaadha dubbichi baay'ee ulfaataadha bilbilli tokkichi ankoo cufee ture bilbilli ishiin tokko immoo bakka ibsachuu illee hin dandeenye dukkana lafti sun ibsaan hin jiru lafa dukkana xiqqii wayiiti bilbila illee ibsadhee waraqaa eenyummaa irraa fuudhuu hin dandeenye yaadika namni sun garee maalii akka qabu hin beektu maal akka of harkaa qabu hin beektu saatii sanatti rifaatuunis jira bakka malee waan itti eegne gaafa sitti dhufu rifaatuunis jira san booda maal gochuu yaade achumatti dhiise makiina kee kaafadhe dafee kutuu ture so fiigeen galee magara mana kootan galee nagaadhaan galata waaqayyo kanas ni kaasuun koo maaliif seetanii namoonni hedduun koo Facebook irratti maxxanseen ture maaliif irra kunne maaliif seeratti hin dhiyeessine jechaa turtani nama rukuchuun salphaadha nama rukuttee ulfaata lubbuu nama baasuun maal jechuun yoo ammaatee dhufe nama keessa baasta wanti biraan jiru garuu dhiigni nama harkatti dhangala'uun harki kee nama rukuchuun baay'ee ulfaataadha ani nama dafqee jiraatu nama waan akkasiis godhus miti lammataa immoo ammeenya akkasii ammeenyaan deebisuunis gaarii natti fakkaatu waaqayyo hojii safaa kennu qaama seeraatti waamuuf immoo saatii sanatti namatti bilbiltu amma san fagoodha iddoo sunii si bilbilti fiiganii dhufanitti wanti biraas si mudachuu danda'a hin beektu namni sun mudhiitti waan baatee jiru hin beektu si ulfaata miirichi baay'ee ulfaata akka amma naasawu kanaa miti so galata waaqayyo ani waaqayyo na oolcheera miskiinummaan garraamummaan karaarra nama fuudhuun bakka nama rakkate jettee gargaaruun sirrii akka hin taane naa kaleera yeroo hundumaa shofeeronni yoo dandeessan nama eenyummaa isaan beekne nama maal akka ta'e hin beekne karaarra gonkumaa hin fe'ina
hin barbaachisu. Bakka nama garaa laaftee karaarraa fe'uun sirrii akka hin taane nu wadhe. Kanaaf adaraa keessan shofeeronni keessumaa konkolaachistoonni of eeggannoo godhaa. Isiniin jechuun barbaada. Muuxannoo guddaa waan sanii ta'uufan viidiyoo kana hojjedhe galatooma na buleessa keessan jennee nuti deeganeeti fayyaa ta'a.